للبني qabsaa'onni iyya kabajamtootaaf daawwattoota keenya kun YouTube keessan Girisaa Showdha. Girisaa Show yeroo mara torbeetti sagantaa bareedaa tokko qopheeffatee kan isiniif dhiyaatudha. Kanaafuu arras sagantaa tokko isiniif qabannee dhufuuf jirra. Kanaaf nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaa bareedaa ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee jirra. Aga dhumaatti nu waliin ta'a. Sagantaan keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu waa'ee Nuhoo Goobanaa irratti. Nuhoo Goobanaa Oromoon meeqatu beeka jennee gaafannaa. Kanaafuu isaan gaafannaa amma dhumaatti nu caqasaa isiniin jenna. hamma dhumaatti nu caqasaa. Like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Isin jaalladha. jalqaba irratti gaaffii keenyaaf hayyamaa ta'uu keetiin galatoomi. Maqaa kee nutti miti gara gaaffii keenyaatti seena. Ayyaana tasfaayinaan jiranii isinis waan naaf hirtaniif guddaa galatooma. Hayyee gaaffiin keenya kan jalqaba ati akka Oromoo tokkotti qabsaa'ota Oromoo fi Oromiyaaf jedhanii jiruu isaanii dhiisanii saba isaatiif falmatan osoo lubbuun jiran immoo erga du'anii booda bo'uu fi filatta. Ani osoo lubbuun jiranii bo'uu filadha. Osoo lubbuun jiranii gargaaru moo osoo filadha? Maaliif erga lubbuun darbanii bo'uu firra utuu lubbuun jiranii gargaaru yookiin bakka bukkee dhaabachuu yaadaan isa ta'u waan qabdu hundumaa yoo bukkee dhaabatte irra filatamaadha akka gootti. Oromoon martinoo akkas ta'uu qabachuu osoo namni hundumtuu akkas ta'e gaariidha. Erga du'ee bo'uu firra otoo jiru yoo gargaare yoo bira dhaabbate waan qabuun beekumsaan yaadaan maallaqaan wantoota hundumaa yoo bira dhaabbate gaariidha. Hundumtuutu akkas ta'e baay'ee filatamaadha akka gootti. Hayyee gaaffiin keenya lammaffaan weellisaan Oromoo lallabannee nu qabsaa'onni iyyannee nuuf birmadhaa nu jabeessaa osoo yeroon hin dabarre jedhee weellise eenyudha? Zarii Wadaajo. Ali Shabbo. Lakki. Cimti. Yaalime dhaggeeffattee beektu lallabannee nu qabsaa'onni iyyannee nuuf birmadhaa nu jabeessaa osoo yeroon hin dabarre. Yeroodhaan si jedhu lallabannee nu qabsaa'onni iyyannee nuuf birmadhaa nu jabeessaa osoo yeroon hin dabarre. Zarii Wadaajo amma dhukkubsatee kan ciisaa jiru. Maqaan isaa Nuhoo Goobanaa. Nuhoo Goobanaa, thank you. Hayyee gaaffiin keenya sadaffaan wallee Nuhoo Goobanaa keessaa lama yookaan sadii natti himi. Wallee Nuhoo Goobanaa keessaa tokko kanuma ammaa kana. Lammata immoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Hayyee meeshi sirboottan isaa keessaa kan jaallattu tokko sagaleedhaan naaf jedhu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa ni humna tokkummaa. Hayyee gaaffiin keenya arfaffaan sirboottan nuyi keessaa shanaffaan Nuhoon Oromoof maal hojjete? Oromoon Oromoof maal hojjete? Maalis gochuufi qaba jettee yaadda? Nuhoon Oromoodhaaf waa baay'ee hojjete. Sirbaanii akkasuma qabsoo Oromoo tubuudhaan wantoota guddaa hojjete. Oromoodhaaf bu'uura qabsoo jedheeti akka kootti akka kanatti fudhadha. Oromoon immoo Nuhoodhaaf wanta hojjete hanga tokko namoonni gargaaraa jiran jiru bakka inni dhukkubsatetti yoo kun gahaa miti. Hundumtuu osoo bira dhaabbatee hanga lubbuun isaa jirutti utuu gargaaree gaariidhaan jedhan. Hayyee gaaffiin keenya ja'affaan Masarat Dhaabaa fi hiriyoonni ishee Nuhoof akkaawuntii gargaarsaa bananii tattaaffataa akka jiran isa gargaaruuf akka deemaa jiran ni beektaa? Nan beeka miidiyaa gubbaa fi irratti argee ture. Gargaaraatti jiru hanga ta'e maallaqa walitti qabanii gargaaraa jiru deemanillee qaamaan dubbisaniiru. Hayyee quba qabdaa jechuudha. Kanaafuu ati gargaartee jirta amma yoona? Ani akka kootti gargaareen jiru garuu gara fuulduraatti gargaaruudhaaf yoo hanga hin danda'e. Gargaaruudhaaf amma qarshii 100 kaasee gaafatame. Kanaafuu ati qarshii 100 kaasee gargaaruudhaaf maaltu jechuun akkamitti dadhabde? Hin dadhabne osoo hin taane kan duratti illee namni na gaafatee hin jiru garuu gara fuulduraatti immoo ofii kootiin amma akkaawuntii isaa yoo si kennine gargaaruu hin dandeessaa?
Nandanda. Dandeessa. Karuma Ayya tokkotti. akkaawuntii isaa siifin kenna qarshii 100 kaastee haga barbaade gargaaruu ni dandeessa. Nandanda. Dhumarratti ergaan Oromoof qabdu maal? Ergaan Oromoof qabu hundumtuu tokkummaadhaan waltee waliif dhaabatee akka jiru kana nama jiruuf osoo jiru osoo lubbuun jiru gargaaru yaadaanis waan qabu hundumaa yoo bira dhaabbate gaariidhaan jira. Kanaaf yoo yaadan qabu kanaafidha. Hundumtuu tokko taanee wal biraa dhaabbannu jira. Ayya galatoom. Ishi isinis galatoom. Ayya. Ogeetiin galatoomi maqaa keenyatti miti gara gaaffii keenyatti seena. Maqaan koo Atiikoo Faadis. Baay'ee gaaffiin keenya kan jalqabaa akka Oromoo tokkotti qabsaa'ota Oromoo fi Oromiyaaf jedhanii jiruu isaanii dhisanii saba isaaniif falmatan osoo lubbuun jiranii gargaaru moo erga du'anii bo'uu fi filatu? Osoo lubbuun jiran. Osoo lubbuun jiranuu maaliif? Era deebitee goota godhu. Ayya ishee osoo lubbuun jiranuu ishee gaaffii gara lammaffaatti ceena. Weellisaan Oromoo lallabannee nu qabsaa'onni iyyannee nuuf birmadhaa nu jabeessaa osoo yeroon hin dabarre jedhee weellise eenyu? Niyoo Gobanaa. Noo Gobanaa raayee. Weelluu Noo Gobanaa keessaa lama yookaan sadii natti himsu. Laayinee waan. Raayee. Harmee koo kan jiru wayii jiran. Harmee koo. Bakka wal waan beekan. Ayyee eshi. Weelluu Noo Gobanaa keessaa kan jaallattu tokko sagalee Naasir. Bakka wayii biraa hojjetu. Naasir bisuma beektu suma ammaa waan illee yoo ta'e sagaleen. Beektu? Ayyee eshi. Eshi gaaffiin keenya dhuma nuun Oromoof maal hojjeta? Oromoon Oromoof maal godhe? Maalis gochuu qaba jettee yaadda? Eshi Masarat Dhaabaa fi hiriyoonni ishee Noo Gobanaa gargaaruuf akkaawuntii maqaa isaaniin bananii akka socho'aa jiran ni beektaa? Ayyee Noo Gobanaa yeroo kana dhukkubsatee baallaqatti yaalamu dhabamee Oromoon akka gargaaruuf akkaawuntiin maqaa isaatiin banamee socho'amaa jira. Kanaafuu akkaawuntii isaa yoo si kennine gargaaruun ni feeta? Ni barbaadda? Gargaaruu hin fedhu. Akkaawuntii isaa amma siif kennina qarshii 100 kaastee amma barbaade gargaaruu ni dandeessu. Ayyee dhumarratti dhaamsa Oromoof qabdu maal? Harka kakaasi gaa. Eshi galata. Jalqaba gaaffii keenya fayyammaa ta'uu keetiif galatoomi. Maqaa keenyatti miti gara gaaffii keenyatti kan. Maqaan kiyya Bulchaa Caannaa Loobineen jedhama. Ayyee Bulchaa gaaffiin keenya kan jalqaba ati akka Oromoo tokkotti qabsaa'ota Oromoo osoo lubbuun jiranuu gargaaru moo erga du'anii booda bo'uu fi filatu? Osoo lubbuun jiranuu gargaarudha malee isaanis maaliif ana ifatti na baasuuf jecha jarri quuqama kooti kan jarri akkas ta'anii fi anis jarammoo waan an danda'u bira dhaabbachuuf qophii. Ayyee gaaffiin keenya lammaffaan weellisaan Oromoo lallabannee nu qabsaa'onni iyyannee nuuf birmadhaa nu jabeessaa osoo yeroon hin dabarre jedhee weellise eenyudha? Artistii gameessa keenya Noo Gobanaa jedhama. Ayyee gaaffiin keenya sadaffaan wallee Noo Gobanaa keessaa lama yookaan sadii naaf himi. As kottu. Dhufaan jira biyya koo dhufaan jira kan jedhu tokkon jaalladha. Tokkommoo maal jedhu akkama namni maalummaa dhabe namni jaartii qabu kan jedhudha. Ayyee galatoomi. Gaaffiin keenya arfaffaan sirboota Noo keessaa kan jaallattu sagalee naaf sirbu. Eeshi sirboota Noo keessaa kanan jaalladhu lallabannee nu qabsaa'onni iyyanne lallabannee nu godhoonni iyyanne nu jabeessa nu birmadhaa nu jabeessa
osoo yeroon hin dabarre. Gaaffiin keenya hin dhumne gaaffii shanaffaan nuhoon Oromoof maal hojjete Oromoon hoo nuuf maal hojjete maalis gochuu qaba jettee yaadda? Nuhoon Oromoof Oromoo sirna darbe keessatti Oromoo cunqursame sagalee ta'ee fi addunyaatti ibsee jira. Har'a immoo nuudhaaf uummanni Oromoo hammanni uummanni Oromoof godhe nuu bira uummanni Oromoo hin dhaabanne hin jiran gara kootiin waan dandeenyuun artistii gameessa kana bira dhaabannee gargaaruu qabna hin jira. Gaaffiin keenya gadhumaa masara dhaabaa fi hiriyyoonni ishee nuuf akkaawuntii gargaarsaa bananii socho'aa akka jiran ni beekta? Ni beeka ni beeka. Ati hoo gargaartee jirta? Bakka qophiidha gargaaruudhaaf akkaawuntii jaraallee fudhee qophiidha. Nuti ammuma akkaawuntii isaanii siif kennina. Qarshii 100 kaastee haga barbaadde gargaaruu ni dandeessa. Hayyamamaadha. Shidhuma irratti ergaan Oromoof qabdu maal? Ergaan Oromoof qabu Oromoon ammallee wanti guddaan Oromoo amma rakkoon Oromoo maal tokko ta'u tokkummaa isaa jabeessa ifatti akka ba'u abdiin qaban jedha. Guddaa galatoomii akkaawuntii isaa siif kennina. Naa kenna. Nudirmada nujabeita nudirmada nujabeita o yaron dabarre njedam Sira umrin kian turu Andil dilan sita haru Sira umrin kian turu Bagana tangka Baanu gaafachuu barbaada. Ati dalagaa irra jirta nama dalagaa irra jirus. Dalagaa kana uffata aadaa kana ayyaana kanaaf hojjechaa jirra. Kanaaf akkam hojiin huccuun aadaa kun naannoo kanatti akkam ni deema sirriitti ni hojjetama namni ni fayyadama? Sirriitti deemaa jira bakka kastamaronni jiru sana siraataan qabachaa jirra. Guyyaa jedhametti hojjechaa jirra. Sirriidha. Kanaafuu waan gaariidha. Uffata aadaa irratti xiyyeeffattee hojjechuun kee kunis waan guddaa kunis qabsoo guddaadha. Galatoomi isin jechuu barbaada. Amiin kaasinis galatoomu. Amma gara gaaffii keenyaatti seenaa. Gaaffiin keenya ka jalqabaa ati akka Oromoo tokkotti qabsaa'ota Oromoof Oromiyaaf jedhanii jiruu isaanii dhiisanii saba isaatiif falmatan osoo lubbuun jiranuu gargaaruu moo erga du'anii booda boofii filatta? Osoo lubbuun jiranii gargaaruuf filadha. Maaliif mee? Bakka eega du'aniin booda du'aniiru amma isaan immoo hin duune sanittiin immoo gargaaruun ka dirqama keessa. Gaaffiin keenya ka lammaffaa weellisaan Oromoo lallabannee nu qabsaa'onni iyyanne nuuf birmadhaa nu jabeessaa osoo yeroon hin dabarre jedhee weellise eenyu? Liyoo Goobanaa. Nuhoo Goobanaa sirrii deebisteerta. Gaaffiin keenya sadaffaan wallee Nuhoo Goobanaa keessaa 2 yookiin 3 nuuf himi. 911. Tokkummaa. Galatoomi. Sirboota Nuhoo keessaa kan jaalatu tokko sagaleen naaf jedhu. Tokkummaa. Gaaffiin keenya shanaffaan Nuhoon Oromoof maal hojjete? Oromoon hoo Nuhoof maal hojjete? Maalis gochuufi qaba? Nuhoon amma dhukkubsatanii tadaamaa jiru. Kaza bakka Oromoon illee uummanni Oromoo haala jiruuni akkaataatti gargaaruu danda'aniin uummanni Oromoo deeggarsa guddaa gochuu danda'anis Nuhoonis baay'ee uummata Oromootiif hojjete waan ta'eef kanaaf uummanni Oromoo hundi isaanii deeggaruu qabu jedhama. Masara dhaabaa fi hiriyoonni ishee Nuhoof maatii isaa gargaaruudha jedhanii akkaawuntii gargaarsaa bananii maqaa isaatiin akkaawuntii gargaarsaa bananii socho'aa akka jiran ni beektaa? Nan beeka. Gargaartee jirtaati?
Gargaara. Qarshii meeqa gargaarte? Qarshii 50 gargaarti. 50 gargaarte? Ayyee galatoomi isin jenna. Dhumarratti ergaan Oromoof qabdu maal? Bakka uummanni Oromoo jajjabaadhaadha, walii galaadha, tokkummaa ta'aadha. Hamtuu isin hin argin gaarii isin darbiin jennaan. Ayyee galatoomi. Eesh galatooma. Nagaa ta'e. Keenya fayyamaa tokko galatoomi. Maqaa keenya keenya gargaarsa keenyaatti nama. Maqaan koo Kumaa Mul'ataan jedhama. Magaalaa Sabbataan jiraadha. Shufeera baajaajiiti. Ayyee galatoomi. Gara kaameraatti xiqqoo. Gara gaaffi keenyaatti caana. Gaaffi keenya tokkoffaan ati akka Oromoo tokkotti qabsaa'ota Oromoof Oromiyaaf jedhanii jiruu isaanii dhiisanii saba isaaniitiif falmatan osoo lubbuun jiranii gargaaru moo erga du'anii bu'uufi filatu? Osoo lubbuun jiranii gargaaru. Maaliif? Namni tokko erga du'e walii bo'oon faayidaa hin qabu. Yeroo jirtu waliin gargaarre taanaan yeroo du'e Hacaaluu irratti argine itti dhaadachaa turanii maal jedhanii edda du'e bo'oon faayidaa nuuf hin qabu. Namni tokko dhukkubsatee sireerra ciisee wal gargaaruun dirqama. Gargaaruu qabna. Ayyee galatoomi. Gaaffiin keenya lammaffaan weellisaan Oromoo lallabannee nu qabsaa'onni iyyanne nuuf birmadhaa nu jabeessaa osoo yeroon hin dabarre jedhee weellise eenyu? Artistii gameessa weellisaa Nuhoo Goobanaa. Ayyee gaaffiin keenya sadaffaan weellee Nuhoo Goobanaa keessaa lama naaf lallabannee kan jedhudha tokko. Ayyee tokko bakka nan beeka garuu kanatti. Ayyee sirboota isaa keessaa mee kan beektu qabaate sagaleen ni yaalta? Yaalta. Ayyee ashi gaaffiin keenya shanaffaan Nuhoon Oromoof maal hojjete? Oromoon Oromoof maal godhe? Maalis gochuu qaba jettee yaadda? Wanta Nuhoon Oromoodhaaf godhe waan cimaadha. Aartii Oromoo bara dukkanaa sana keessa sagalee isaa rasaa sana dhukaasee nu gargaaraa ture. Nuti dhaloonni duubaan dhufnu isaan gargaaruudhaaf mana yaalaa jiran deemnee gaafannee yaallee mana jineeraallee bituudhaaf yaalamaa jira manni jireenyaa Adaamaarraa isa bira dhaabannee gargaaruu qabnaan jedhan. Ayyee gaaffiin keenya kadhuma masara dhaabaa fi hiriyoonni ishee gargaarsa akka ishee akkaawuntii maqaa isaaniitiif bananii gargaarsisaaf akka namni godhu kakaasaa akka jiran ni beekta. Masaratillee baay'een feesbuukii ishee jalaan boone baay'een hordofaa. Masarat nama cimtuudha. Ishiin nama jabeeffamuu qabduudha. Ishii biras akka nu dhaabbattaniin isin hin jedhe. Badhaasa ishiin argattillee itti gammannee jirra si faana jirra nu jedhan ishiidhaan illee. Ayyee baay'ee galatoome. Ati yoo gargaartee jirta? An gargaaruudhaaf amma nan gargaara. Amma akkaawuntii si kennine gargaaruu ni dandeessaa? Nan gargaare. Ayyee amma akkaawuntii si hin kennaa? Naa kenna nan gargaara nuudhaaf. Nuudhaaf amma baafadhu sitti hima. Natti hima nan gargaara. Kan hojii gamtaan sitti hima? Kan hojii gamtaan natti hima. 10,000 afurtamii afur 10,000 afurtamii afur 92 afurtamii jaha duwwaa lama kana nan gallakkisa. Riisitii kana immoo masiidhaaf hin erga. Ayyee galatoo maasiin gabaadha. Maqaa keenya fi miti gargaarsa keenyaatti seena. Eshi awwaliin jedhama maqaa koo. Eshi amma gara gaaffii keenyaatti seenaa. Gaaffii keenya ka jalqabaa akka Oromoo tokkootti qabsaa'ota Oromoof Oromiyaaf jedhanii jiruu isaanii dhiisanii Oromoo saba isaaniitiif falmatan osoo lubbuun jiranii gargaaru moo erga du'anii boo'uufii filatta? Eega jiran gargaaruun filadha. Okay, osoo jiranii gargaaruu filatta maaliif sababa? Sababni isaa osoo jiran gaafa du'e namni waan nama hin fayyadneef eega du'e biyyee ta'e osoo jiru gargaaraniiti innis nuumaaf jecha waan qabsaa'eetiin hin jiruuf isa gargaaruu qabna jechuudha osoo inni lubbuudhaan jiru. Ayyee gaaffiin keenya lammaffaan weellisaan lallabannee nu qabsaa'onni iyyanne nuuf birmadhaa nu jabeessaa osoo yeroon hin dabarre jedhee weellise eenyu? Nuhoo Goobanaa jedhama. Ayyee sirrii deebisteerta. Gaaffiin keenya sadaffaan wallee Nuhoo Goobanaa keessaa 2 yookiin 3 naaf himi. Wallee isaa keessaa mee maaluman dhabee namni qabiyyaartii isa jedhuu fi tokko waa'ee barnoota maal jedha ture? Waa'ee barumsaa sirbaa ture. Open college waa'ee 2020 jedhee sirbaa ture. Ayyee sirboota Nuhoo keessaa kan jaallattu tokko sagalee naaf jedhu. Sirba isaa keessaa kan sagaleedhaan si jedhu
Mee maaluma dhabe namni qabu jaarti yoo nara qabaadhes qoricha naasaati isa jedhama. Ayyee baay'ee gaariidha wanni itti naa dabalte al tokko. Ishee amma shirma walumaan jenname. Isa baay'een danda'u sagalee waan rakkoon qabaata walumaan jenna. Isa san baay'ee waan hin dandeenyeef. Suma amma walumaan jenna rakkoon. Ashimee jedhi gaa. Mee maaluma dhabe namni qabu jaarti yoo nara qabaadhe qoricha naasaati. Ayyee galatoomi. Arfaffaan gaaffii shanaffaadha. Nuhoon Oromoof maal hojjete? Oromoon hoo nuuf maal godhe? Maal gochuu qaba jettee si yaadda? Dhugaadhaaf taanaan nuhoon Oromoodhaaf waan guddaa hojjeteera. Qabsaa'ee sirbaanis sirbi isaa baay'ee waan barumsa namaa kennuudha. Uummataaf baay'ee dabarsaa ture. Uummanni Oromoo immoo isaafuma waan tokko waan godhe hin qabu. Dhukkubsatee sirarra jira. Wanni isaaf godhame tokko hin jiru. Maal gochuu qaba jettee yaadda? Kana booda gargaaruudha. Akkuma kun onlaayinii irratti miidiyaa adda addaatiin dabarsaa jiranitti gargaarsa isaatiif gargaaranii namni kun nama Oromoo waan ta'eef gargaaranii isa akka inni yaalamu gochuun baay'ee barbaachisaa hin jiru. Ayyee gaaffiin keenya kan dhuma masara dhaabaa fi yeroonni ishee nuhoo goobanaaf akkaawuntii maqaa isaaniitiin bananii gargaarsi akka taasifamu gochaa jiru. Kana quba ni qabda ni beektaa? Isa kana dhaga'een jira miidiyaa irratti hin dhaga'e akka gargaaraa jiran akkaawuntiin isaallee akka baname qubaan qabu. Ayyee ati yoo gargaartee jirtaa? Ani gama kootiin gargaaruun yaadatti hin jira garuu kana dura gargaareen beeku. Amma nuti akkaawuntii isaa yoo si kennane qarshii 100 kaastee 50 kaastee gargaaruu ni dandeessaa? Akka dandeettii kootiitiin. Kanaafuu ni dandeessaa? Amma akkaawuntii isaa yoo si kennane ni gargaarta? Ni gargaara. Amma akkaawuntii isaa si kennu? Ayyee qabadhu silkii kee banadhu. Akkaawuntii isaa naa kenna? Akkaawuntii isaa kan baankii hojii gamtaan si kenna. 10,000 10,000 44 44 92 92 46 46 duwwaa lama nuhoo gobanaa jedha. Nuhoo gobanaa dheera ni gargaara inshaAllah. Ayyee akka dandeessuun gargaaruudha 50 dhibbaas kaastee ni dandeessa. Ni danda'a abshir. Ayyee kanaafuu dhuma irratti himee dhaamsa uummata Oromoof qabu. Dhaamsa uummata Oromoo hundaaf qabu. Uummata Oromoo namni kun nama keenya nama qabsaa'aa Oromooti. Nu hundi kennayyuu waan qabnuun birrii 10 irraayyuu kaasee nu hundi yoo gargaarne har'a Oromoo miliyoona meeqa ta'a? Miliyoona 60 ol jedhama. Kuni hundi yoo gargaare nama kana baraaruu danda'a jedhee yaada akka gargaaran abdiin qaba. Ayyee galatoom. Ayyee kabajamtoota daawwattoota Girrisaa Show tokko lama jechuudhaan gaaffiif deebii keenya sagantaa keenya eegalle gara xumuraatti jirra. Gara xumuruutti jirra. Kanaaf gaaffiif deebiin keenya kan hordoftan ture kan har'a irratti xiyyeeffanne artistii keenya gameessa keenya Nuhoo Gobanaa irratti xiyyeeffanne. Nuhoo Gobanaa nama qabsaa'aa Oromoo nama gameeyyii hayyoo Oromooti. Maaliif yeroo dukkanaa sana keessatti Oromoof sagalee ta'aa ture. Kanaafuu jennaan marti keenya iyyuu Nuhoo Gobanaa bukkee dhaabachuu qabna. Isa gargaaruudha qabna. Ergaan keenya kana isa qofaa miti artistoota Oromoo hunda gargaaruudha qabna. Maaliif artistiin Oromoo Oromiyaaf jecha waan baay'ee kafalanii jiru. Artistoonni hedduun amma kan rakkatanii siree isaanii irra jiran namoota hedduu jiru. Kanaafuu hunduma isaanii iyyaafachuudha qabna gargaaruudha qabnaan ergaa keenya. Kanaaf dhumarratti nama tokko galateeffachuun barbaada. Isheenis qarree jabduu Oromoon qabdu keessaa tokko falmituu mirga dhala namaa fi gaazexeessituu Masarat Dhaabaadha. Baay'ee galateeffachuun barbaada. Maaliif namoonni akka ishii kun Oromiyaan yoo baay'ifatte yoo guddifatte bakka guddaa ni geessi jedheen yaada. Maaliif waan akkasii kun baramuudha qaba. Artistoota keenya namoota qabsaa'ota keenya gargaaruudha qabnaan ergaa keenya Girrisaa Show asirratti xumurama. Like, share, subscribe gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Yeroo hundumaa viidiyoon keenya akka isiniif qaqqabu isinimtuu subscribe isii jettu tuquudhaan san booda yeroo hunda viidiyoo gadhiifnu hunda argachuu dandeessu jechuudha. Sagantaan keenya kanarratti dhuma galatoomaa fayyaa ta'aa isin jaalanna.